eenyuutitti yaade maaltu yaadaan qabe saraan ilma deesse Yoosifti jedhe kan ofii dubbate gooftaan raawwateera Abrahaamiif Saaraa gammachuun guuteera. Namni kakuu eegee gadda daagateera gadaamessi googee ilmoo argateera akka abdachiise Saaraa yaadateera Waaqayyo dubbate isheef raawwateera. Eenyuutitti yaade maaltu yaadaan qabe saraan ilma deesse Yoosifti jedhe kan ofii dubbate gooftaan raawwateera Abrahaamiif Saaraa gammachuun guuteera. Gadaamessi googee kakuu dhallateera Waaqayyo dubbate haltuun ta'iin jira hojii dinqisiisaa gooftaan nama boonsa kolfaaf gammachuudha nama dhaabachiisa. Eenyuutitti yaade maaltu yaadaan qabe saraan ilma deesse Yoosifti jedhe kan ofii dubbate gooftaan raawwateera Abrahaamiif Saaraa gammachuun guuteera. Abdii kee eeggadhu hamaanumaan obsi Waaqayyo hin guutaa hir'uu mana keessi gaddi kee hin hafa kakuu kee argita kolfaaf gammachuudhaan galata galchita. Eenyuutitti yaade maaltu yaadaan qabe saraan ilma deesse Yoosifti jedhe kan ofii dubbate gooftaan raawwateera Abrahaamiif Saaraa gammachuun guuteera.